YouTube automation akkamiin jalqabna warroota jettanii karaa chaanalii Telegiraamii, WhatsAppii fi Facebook keenya nagaafachaa turtaniif har'aa YouTube automation akkamiin jalqabuu akka dandeenyu qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechuudha. YouTube automation akkamiin jalqabna osoo isin hin dura YouTube automation maal akka ta'e haa ilaallu. YouTube automation jechuun gargaarsa namaa malee yookaan immoo harka malee AI qofa fayyadamuudhaan viidiyoo jireenya gochuun yookaan maddisiisuudhaan chaanalii keenya irratti post goonee galii argachuu jechuudha. Yookaan immoo automation jalqabuudhaaf tuulota AI nu barbaachisa jechuudha. Egaa tuulota AI nu barbaachisa yookaan immoo AI nu barbaachisa jennee tuulota kanneen keessaa tuulota 5 akka kootti recommend isinii godhu tuulota 5 isin agarsiisa jechuudha. Tokkoffaa irratti recommend kan isinii godhu ChatGPT jedhama jechuudha. ChatGPT kan nu gargaaruuf scriptii yookaan immoo yaaddota maddisiisuu jechuudha. Waan YouTube irratti gadhiifnu kana maal akka ta'e yaada kamirratti niche keenya edis goonee sirriitti maal beekna, maal irraa barreessuu dandeenya yookaan immoo maal irraa dubbachuu dandeenya, maal irraa irratti hojjechuu dandeenya kan jedhu karaa ChatGPTdhaan. Inni lammaffaan immoo Eleven Labsidha. Eleven Labsii voice over fayyadamuu dandeenya jechuudha. Voice over jechuun immoo sagalee YouTube keessanii yookaan immoo sagalee chaanalii keessanii train yookaan itti barsiisanii sagalee keessanii AI akka hin fakkaannetti waan sagalee namaa akka fakkaatutti kan ittiin sagalee voice over ittiin qindeessuu dandeessan jechuudha. Inni sadaffaan immoo InVideo jedhama jechuudha. InVideo immoo viidiyoo maddisiisuu yookaan immoo viidiyoo mul'isuu jechuudha. Scriptii ChatGPT irratti barreessine sana InVideo keessatti galchine viidiyoo generate goonee booda draft keessa kaa'annee edit goonee chaanalii keenya irratti post gochuuf InVideo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni arfaffaan immoo VDKidha. VDKin kan barbaachisuuf search engine optimization yookaan immoo SEO fi karoora keenya ittiin maddisuu yookaan immoo karoora ittiin godhachuuf jechuudha. Fakkeenyaaf search engine optimization jechuun fakkeenyaaf sirba afaan Oromoo 2024 kan jennu taane keywordiin keenya optimize gochuu qabnu sirba afaan Oromoo kan 2024 waan ta'eef regionidhaan yookaan locationidhaan yookaan immoo keywordiidhaan maqaa muuziqaatiin yookaan immoo yeeriidhaan kamtu jalqaba dhufa, kamtu itti aanee dhufa. Akkamiin optimize akka gochuu dandeenyu karaa VDKdhaan optimize goonee karoora dhiyaachuu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaan immoo repurposeedha. Repurpose IO jedhama jechuudha. Repurpose IO nu barbaachisuuf viidiyoo keenya karaa VDKin generate goone scriptii ChatGPT'n barreessannee kana viidiyoo keenya keessatti bakka adda addaatti kukkunnee repurpose gochuuf yookaan immoo viidiyoo keenya bakka baay'eetti deddeebine fayyadamuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Automation isa jedhu yoo jalqabdan ta'ee tuulota 5 kan fayyadamtan taanaan milkaa'uu dandeessu jechuudha. Haa ta'u garuu faceless channel yookaan immoo YouTube automation jalqabuun dura wantoonni beekuu qabdan tokkoffaa seera YouTube hordofuu, lammaffaa YouTube viidiyoo kana hojjechuudhaaf baasii baastaa waan ta'eef jalqaba irratti recommend akka kiyyatti kan isin godhu following kun immoo subscriber 1000 guutuu watch hour keessan 1000 guutuu fi AdSense monetize gochuudhaaf accept erga taatanii booda osoo ta'ee akka dhuunfaa kootti recommend isin godhaa. Chaanalii keenya like, share, follow gochuun dagatinaa ulfaadhaa.